Assalamualaikum warahmatullah. Obboleeyyan ani narra siree tana gubbattee gartan kun kaleessa fayyaa guutuun qabaachuu ture. Deemetiin dalagaa seenee son dalagu jiru tasa garaan kun na ciniine kanatti gajjeetiin deema ol je'uu hin danda'u. Dingata makiinaa seenee yeroon hara manaa dhufu galagala ciisuu hin dandeenye. Obboleessa kiyyaanaa akkuma deemuun qaba jeetiin wajjin dhufne galgala keessa ibsuu faanis ijoolleen saayibaa hundi dhufanii halkan guutuu hospitaala bullee karaa halkan keessaa toora subii kana farramuu qabda jaanii na dhufan. Yeroo kana rifadhee jechuu maalii jennaan sarjarii godhamuu qaba sidoosuu qabnaa nan jaan ammaan tana rifadhe takka sarjarii godhadheen beekuun dhoosadheen beeku. Yeroo kanaan maaltu maal ta'ee jee amma rifadhe okey jee anillee waa takka godhuu hin dandeenye farrame san booda kara ganamatti kutaa itti nama baqaqsanii nama yaalan nannaqanii oksijiina nakkaayanii waan dila takka harka na hidhanii miila na hidhanii na gaggabsan bas anif kuban qabu san boodarra yeroon na tuttuqanii na haasan yeroon dammaquu ilaalinaan jaaniitiin kana eegartanii mi kanaafi bikka sadii jira tokko asiin jira firratti erkee jechuu bikka kana sadan na dhoosaniiti foon kana foon tirfii jaansan na keessaa baasan waan akkaan nama dhukkubu ture amma yeroo sanitti an marfees waan do'aanaa kananiif if kuban qabu hin dhagoosi maal jechuu barbaadeeti osoo amrii rabbii duutilleen dhuftee waan maaganaati nuti ilmi namaa keessattuu nuti ijoolleen Oromoo waan xiqqoo haganaa kana jenneeti ciisa walii dhabnee as gubbaa wal arrabsinee nuti hiriyaa abbaa keenyaa kabajuu dinnee gosa namaa walii kabajuu dinnee amantii namaa walii kabajuu dadhabnee as gubbaa afaan fokkotaa wal arrabsaa oollee iccitii walii baasaa oollaa jechuu kanii fi boru namni bareedaan namni irra si hojii taphataa oole kun eessa akka jiru anamma akka mana siree kanarra oolee halkan bulee namni na beeku hin jiru. Isi warri miidiyaa na quban qabdan tarii guyyaa sadii yooniin bu'aa poostii godhuu baaddee abdeen eessa badee maaliif jireettanii tama baatii takka faa booda naa barreessitan jechuu haganuma namni osoo ni fidu illee waanuma haganaati saniifuu obboleeyyan waan kana yaadachaa silaa achumaan kutallee amma yeroon ijaban addoon amma silaa dunia irratti farku baadde qabrii keessatti ni farkaa jechuu du'aa fi yoonni sun takka garaagarummaan qabu nama gaggabee isa sanis rafeetuma jarri na kaase takka garaa obboleessa du'aati so takkuma akkasinis hin jechuu barbaada please wal jibbaa haadisnu wallahi waan xiqqoo tanaa jecha arrabaa fi waan nammaa gammaa jee kana fakkeenya haa isiniif ta'u jeetiin viidiyoon kun waraabe akkanatti akkana agartanis hin feene dirqama garuu na agartanii jirtanii ergaa kiyya kana walii dabarsaadha. Fakkeenyi isin haa ta'u wanni amma jee kun guutuun waan dhugaati boru eessa akka jirtu namni babbareedaan meeqaatu nu biraa kutu jira eessa akka jirru hin beeknu waan ta'eef walaa kabajnu walaa jaalannu akka duunullee yaadachaa haa deemnu. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah ani sarjarii efan seenee kuno nagayaan qaba fayyeetiin jira so xiqqoo boodaniin baa hospitaala kanaa isi guyyuma muraasan as ciisa hara manaatiin gala yoo rabbi jee san qofaa miti takkaan isin hin jaa ruuma tana keessa nama lama wajjin nu honnani wallahi namichi na achi jiru waan isin ajaa'ibu amata afuriif waa nyaateen beeku coggaarraa isaa garaa keessaa fuudhaniiti waan nyaatu sanirraan qofleetuma gammadee jiraata waan isin ajaa'ibu ummata adii biyya tanaati rabbiin akka nafaa hunda qaba coggaarraa garaa keessaa fuudhanii haakimne kan itti jiraatu jiru allahu alam amata afur waan nyaatu hin daaku coggaarraan isaa fuudhamee jira wallahi warri fayyaa qabdan alhamdulillah jaada dhukkubsataatu beekaa yeroon qaalomina ishiitii fi fayyaan maal akka taate. Assalamu alaikum warahmatullah. Nagayaan tura alfa dagalatooma waliif dabarsaa. Asitti amma
yeroon bakka sanarraa bahee karaa ruumaa bakka kilaasii naaf kan ciisuu ta'u. So ammaan tana kun gara kilaasii sarjarii bakka itti na godhan hin deemu jira. Kanatti na qabaniiti gara sarjarii kana oofan jechuudha. So telefoona hoyyallee hin dhiisaa bakka sanatti namni tokkollee na jala waliin seenu jechuudha. Walumaa fi uummataa fi rabbuma. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri maatii keenya taatan gaa hundi keessanuu obboleessi keenya irraan tanaa dhukkubsatee hospitaala seenee walquban qabnu ture. Ijoollee bira jirtu dawwaleetiin gaafadhee maal ta'e jennaan anillee viidiyoo online irratti argee ani akkuma argeen gaafadhee dhaggeeffannee appendeeksiidha naan jee appendeeksiidha san firraa baasee jira ammoo wayyaa qabaa wayyaadha naan jee. Egaa asumaanuu wanni viidiyoo kana isinillee isinii gallakkisee isinillee maatii keenya hundi keessanuu akka du'aayii gootaniif akka gartee du'aayii gootanii fi rabbiin fayyaa isaa deebisuuf asumaan isin gaafadhaa akka obboleessatti hundi keessanuu galatoomaan isiniin jaa.